ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا جرتني أرومون الدنيا قباجرت هندي خيسن ويشورا بك الدنيا بك فيتن جرادا بيا الدنيا تنا فيتن الرجرادا فيديو بريديو تكان قبل سنة في أدوغ ماشي سارة فيديو سينما ليوتن أكاتا فيسبوك الرا فيديو دايلود تيغورتان يشورا فيديو ساعة مديرة موفي دديرة أكاسوما ساعة كدراما وان مددات فيسبوك الرا كواليتي بريدان يشو akkaataa itti gabbuufatan isin agarsiisaa jechuudha. Quality bareedaa irraa dhumaatiin jechuudha. Okay. San dura YouTube keessan seentu bakka search yoo kana irratti lollo orotube jettaniituma search gootanii jechuudha. Channel xiyya kuni lollo orotube jettanii search gootanii sana booda bakka subscribe yoo kana irratti ni dhootan subscribe ni gootanii jechuudha. Kana isinittiin agarsiisuuf miti search gootanii maqaa barreessanii subscribe godhuun namni hundinuu ni beeka. Amma kallattumaan karaa ergaatiin isin dabarsa jechuudha. Gama viidiyoo isin agarsiisuu dhufetti isin dabarsaa jechuudha. Viidiyoo sun namoota addunyaa rabbii uumatana gubbaa jirtan hunda keessan fayyada bakka feetanii dalagaa biyya feetan keessa jiraatanii ni dalagaa waan hedduu bareedaadhaati. Snaptube duraan Facebook irraa dialogue godhu ture amma ni dhaabbatee jira. Amma kanaa dhufee jechuun karaan akkaataan itti waa dialogue Facebook gubbaa godhatanii fakkeenyaaf TikTok irraa Instagram bakka hedduurraa dialogue haala kanaa godhachuu ni dandeessanii linkii qofa fayyadamtanii application tokkoon fayyadamtan jechuudha. Isiniif galaame akkasii asumaan barnoota guutuu hordofaan isiniin jaa haa eegallu. Duraan dursa Facebook keessan ni galtu fakkeenyaaf osuma akkanatti Facebook ilaaltanuu viidiyoo isinitti tolu ni argitanii suni waan beekamaadha. Viidiyoolee sana gabbuufachuu barbaadanii jechuudha. Amma duraan Snaptube dalaguu ture Snaptube amma dhaabbatee jira. Saniifuu hedduu namni ni rakkate jechuudha. Waa bakka hedduu dhaqee waa hedduu keessa deddeemeeti bakka hedduu dhaqee dialogue godhate jechuudha Facebook irraa. Karaa gabaabaa application tokko illee fayyadamtu jechuudha. Aappii tokko osoo hin fayyadamne kallattumaan viidiyoo san gabbuufattaa jechuudha. Galaarii keetirra gabbuuste jechuudha akka barbaadde godhuu dandeessa. Okay. Mee viidiyoo osuma akkana ilaallu viidiyoo wayii tokko yoo argine fakkeenyaaf amma mee kana gabbuusna inni kun daqiiqa meeqa dheerata isinulleen sa'a daqiiqa lama gabaabduudha. Ayyee mee kana laallee dheeraa sanillee isin agarsiisa. Ayyee Facebook san jala ni galtan jechuudha. Bakka viidiyoon jiru sanii tokko asa deemtan ni argitan yaada. Tokko asa deemtan irra dhooytanii achi booda maal gootanii copy link godhatan kun as dhuftaniituma copy link gooteetuma asuma keessaa baata. Bakka Facebook irraa viidiyoo gabbuufachuuf linkii isii qofa fudhattee baata jechuudha. Linkii fudhattee Google Chrome ni seenta. Chrome eega seente booda gana bakka search kanarratti akkanatti qoga qabdee paste achirra gootaa jechuudha linkii kana. Sana booda maal jettaani go jettee search gootaani jechuudha. Kunoo viidiyoo san fidee jira. Ammas bakkuma search tanatti deebiteeti irra deebitee yeroo lammaffaatiif copy reefu san paste goota yeroo lama jechuudha. Okay, amma bakka www jedhu kana agartee irraa hixa. Akkanatti as harkiseeti www kana jechuudha sadeenu irraa hiixaa jechuudha. Achi booda maal barreessitaa m gooteetuma basic gootee barreessitaa jechuudha. M basic gootee barreessiteetuma go jettaan search gootaa jechuudha. Sana booda viidiyoo haala kanaan seefida viidiyoo marra gadhooyta akka nama dhageeffatutti achi booda tuqa sadeen tanarra ni argita bakka tana jechuudha. Isii tana ni dhooyta download dhufee jira jechuudha. Download kanarratti godhuun eeggachuuf hanga inni itti bu'u viidiyoo kana. Osoon ana sii gatarkisee ilaalee dhumata kun oolaa dhumee jira argitan. Osoon hanga tarkisee ijaan hin arkin dhumee jechuudha. Argitanii banannoo libsannootti download taa jechuudha. Viidiyoo san galarii jala seennee ilaallu. Okay. Akka gabbuute jechuudha. Asxaa isaanii baana. Okay. Galarii jala seennee ilaalla. Kunoo viidiyoon buutee jirti jechuudha. Argitanii jirtu.
اوكي اما فيديو دheeraan isin agarsiisa sa'a tokko wayii sa'a lamaa fa'aa hanga inni itti buunu isin agarsiisa daqiiqaa hanga inni itti gabbuusu. Ayyaga hordoftoota viidiyoo Hamzaa Sheekh Jaabatana gabbuusna isin turi daqiiqaa 17 dheeratti viidiyoo daqiiqaa 17 tana hanga isin itti gabbuutu laallaa isii tana buufachuuf jechuudha. Isii tana gabbuusuuf wanni isin godhuu qabdan liinkuma fudhattan akka yeroo duraa as tuuxaniituma koppii liinkii asii fudhattaniituma keessaa baatanii jechuudha. Sana booda Google Chrome kanaan seentanii jechuudha. Chrome kanarra dhoytanii bakka sarchii irra barreeffamu kanarratti qoga qabdanii barreeffanii paste yoo gizee isin dhufe paste irra gootan. Achi booda sarchi gootanii jechuudha. Viidiyoo barbaadee fida. Yeroo viidiyoo isinii fide booda ammaas deebitanii bakkuma sarchii sanii deebitanii ammaas paste gootan barreeffama. Yeroo lammadaatiif irra deebitanii paste gootanii jechuudha. Achi booda akkatti as harkistaniiti bakka www abba sadii qabu kana jechuudha. www kana irraa hayxaa achi booda m basic gootee itti barreessitaa jechuudha. Sana booda sarchi goota viidiyoon sii dhufaa jechuudha. Viidiyoo sii dhufu kana irra gadhooyta akka nama dhageeffatutti. Irumatti gadhooyta jechuudha. Kilik irra goota akka nama dhageeffatutti isuma kilik goota sana booda viidiyoon ni dalagaa jechuudha. Achi booda tokko sadeen gadoo teessitana kilik irra goota achi booda download sii dhufa. Download irratti kilik goota gadi bu'u eegalee jira jechuudha. Viidiyoon daqiiqaa 17 kun hanga inni itti bu'u jiru kun arguu jirtan. Daqiiqaa 17 dheerata viidiyoon suni viidiyoo download barreeffama jarurra dha'ee viidiyoon hanga isiin itti buutu gad harkisee osoo nan ilaalle dhumataa jechuudha. Amma isin galeemi akkasitti itti fayyadamee jiraadhu. Sirri dalagaa jechuudha. Kun ka dura bu'ee kun ka amma bu'u jiru. Akkasitti isin fayyada share waliif godha. Hin rakkatina YouTube irraa viidiyoo buufachuu, Snapchat irraa akkasuma TikTok irraa viidiyoo buufachuu hin dhiphatina. Linkii qofa fudhattanii dhuftanii Google Chrome seentanii haala amman isin garsiise kanaan viidiyoo download godhachuu ni dandeessanii. Waan baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaan isiniin jaa. Kanarraa kana femaa okay xiqqoo haadhuma tuume akkanumatti eegina. Kunoo hordoftoota kiyya viidiyoon download ta'ee jira jechuudha. Amma lachuutu bu'ee jira. Isa kana isin garsiisuuf as keessaanii baana. As keessaa guutumatti ni baatan jechuudha. Achi booda galarii seentanii viidiyoon Hamzaa Sheekh Jaabir tan daqiiqaa 17 buutee jirti jechuudha. Akkasi itti fayyadamaa baay'ee gaariidha. Ittuma rakkatina.